emaila keessan osoo hattuun isin jalaa hin hanne ammuma seetingii kana sirreeffadhaa. Seetingii kana yoo sirreeffatu baattan emaila keessan abbuma barbaadetu eeyyama keessanii malee cabsee seenee waan isin gaalaarii keessaa qabdan bilbila keessan keessaa qabdan guutummaan guutuutu control isin godhuu danda'a jechuudha. Guutummaan guutuu emaila keessanii akkamitti akka itti harkatti galfatuu dandeessan eeyyama keessanii malee akka namni harka irra kaa'uu hin dandeenye akkamitti akka godhatuu dandeessan bal'inaan isin argisiisa. Daawwattoota kiyyaa baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa yoo dhuftan yoo jiraata subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama amma kallattiimaan gara barumsaa isin dabarsan afaana bu'a. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale emaila keenya guutummaan guutuutu akkamiin harkatti galfatuu dandeenya akkasumallee akka namoonni nu jalaa hin hanne akkamiin godhatuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisa. Kana sirreeffatuuf daawwattoota kiyya aappii tokkollee isin hin barbaachisu seetingii bilbila keenya keessan waliin sirreessinaa jechuudha. Seetingiin isa kana yeroo tokkoof irratti kilik godheen seetingiin bilbila nama hundaatu tokkoo miti jechuudha. Kanaafuu isin Google kan jedhu barbaadda yookaan maal gootan daawwattoota kiyya namoonni fakkeenyaaf barnoota adda addaa yeroo nan isiniif kennu jechuudha. Bilbili keenya seetingii san hin qabu jettan jechuudha. Bilbili Android ta'e jechuudha. Fuula isaatu wal dhaba malee keessoon isaa jechuudha. Hanguma tokko wal dhaba malee tokkoma jechuudha. Kanaafuu maal gootan seetan barreeffamaan isinitti argisu yoo akkeessaa dhabdan viidiyoo kanaaf osoo hin taane viidiyoo makamiifuu namoota baay'eetu komantii akkasiinaaf barreessa. Bakka search setting jedhu kanarratti waan barreeffamaan isin argisiisu san as keessaa yoo dhabdan asirratti gadi tuqaatii waan barbaadan san irratti barreessa. Sana booda maal gootanii search goosiftanii jechuudha. Waan barbaadan kallattiin isiniif fide. Fakkeenyaaf amma Google irraan deemuu barbaada jechuudha. Asirratti maal jedheen barreessa? Google jedheetuman barreessaa jechuudha. Kunoo Google jedhee yeroo nan barreesse haala kanaan wantoota Google wal qabatan hundumaa naa fidaa jechuudha. Kanaafuu anama Google makana irratti cuqaasaa jechuudha. Isinilleen haaluma kana irratti cuqaatan fakkeenyaaf kiyya keessa ni jira isinumatti argisiisuuf malee jechuudha. Kanaafuu ani irraan deebi'ee jechuudha kan isinitti argisiisuuf haala kanaan eega settingii keessa dhuftanii suuta jettanii ol harkistanii asirratti Google tajettu tananii argattu kilik irratti gootu jechuudha daawwattoota kiyya. Sana booda mallee haala kanaan isiniif dhufa emaila keessan kan sirreeffatuu barbaadan san kan harkatti galfatuu barbaadan san jechuudha. Akka hattuun isin jalaa hin hanne barbaadan san jechuudha. Maal gootanii gubbarratti deebifatu haala kanaan asirratti isiniif dhufuu qabaa jechuudha. Asirratti emailli sun isiniif hin deebin emaila lama sadii yoo qabaattan jechuudha. Hundaa'u haaluma kanaan itti qaqayyaratanii sirreeffatan jechuudha. Qastii fuuldura jirtu tanarra cuqaastanii emailli hundumtuu kan isin keessaa qabu isiniif kan keessaa qabdan isiniif ol baa kan barbaadan irratti tuqaattanii gubbarratti deebifatu. Amma haala kanaan emaila kanaan amma sirreessuu deema jechuudha. Kanaafuu maal gootanii manage your Google account ka jedhu ni argattu. Yeroo tokko ofirratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya. Suuta jettanii gamana as harkistu jechuudha. Yeroo as harkistan asirratti security ka jedhu ni argattu jechuudha. Security kana kilik gootu jechuudha. Security irratti eega cuqaastanii haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya. Suuta jettanii ol harkistu jechuudha. Asirratti gadi buutanii two step verification tajettu tana ni argattu jechuudha. Osoo gara kanatti isin hin dabarsine duratti daawwattoota kiyya osoo gara settingii amma isiniif qabadde dhufetti isin hin dabarsine namoonni amma viidiyoo kiyya ilaalaa jirtan emailli keessan mallattoo haala kanaa mallattoo raajifannoo kana kan qabu komantii jalatti naaf barreessa. Viidiyoo itti aanu keessatti barnoota kana komantii keessan ilaalee jechuudha hirmaannaa keessan ilaalee viidiyoo kana qabadhee isiniif dhufa. Wanti kun maaliif as ta'aa fi maaliif nu fayyada kan jedhu faayidaa guddaa emaila keessaniif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Akkasumallee miidhaa guddaallee qabaa jechuudha yoo sirreeffatuu baattan. Kanaafuu jechuudha komantii jalatti naaf barreessan namoonni emailli keessan akka kanatti jiru jechuudha keessa seenatiif irraa cheekii godha. Amma kan isin argisiisu asirratti gadi buutanii jechuudha two step verification tan jettu fuulduratti qastiitu jira. Two step verification jechuun maali kan jedhuun isiniif gabaabsee jechuudha. Yeroo namni emaila keessan seenuuf deemu abbaan fedhe emaila keessan yoo argate maqaa isaatii fi paaswordii isaatu yoo beekee tasumallee seenuu hin danda'u. Lakkoobsa gaafata eeyyama itti kenni jedhan permission akka itti kennu gaafata jechuudha. Bilbila ati irratti eeyyamte kanarra hanga ati lakkoobsa san kennituufitti tasumallee namni seenee hin danda'u siin jee harka irra kaa'uu hin danda'u. Otuma paaswordii keetillee beeke. Fakkeenyaaf ati amma paaswordii ni beekta emaila kan kee ni beekta. Emailuma kan kee kana bilbila haaraarratti hin dabarfadha yoo jette bilbila kanarraa yoo ati eeyyama kennite malee bilbila haaraa sanirratti dabarfatuu hin dandeessu jechuudha.
Kanaafu kun gaa waan baay'ee gaariidha jechuudha. Namoonni hedduun ni beektanii illee yaada namoonni hin beekne immoo kumaatamaan jira. Sheeri magodhaaf isin jechuudha daawwattoota kiyya irraa haa baratanii. Two step verification fuulduratti xiyyaatu jira. Xiyya kanarratti kilii goone gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa. Asirratti abbaa akkaawuntii kana ta'uuf jechuudha hattuu ta'uu fi abbaa akkaawuntii ta'uu adda baafatuuf jechuudha fingerprintii na gaafata jechuudha. Paaspoortiin qollofee jechuudhaan kiyya qulfii jira. Isin piiniin qollofatuu dandeessa yookaan ashaaraa quba keessaniitiin qollofatuu dandeessa. Waan fuula bilbila keessaniitiin qolloftan ni bantuu jechuudha. Asirratti koontiiniyuu bakka jettu tana ni cuqaastuu jechuudha. Yeroo isin cuqaastan kallattii maan akka isin basmaa ashaaraa quba keessanii irra keessan yookaan piinii keessan isin gaafata jechuudha. Amma asirratti haala isin argitan kanaan jechuudha fingerprintii na gaafata jechuudhaan ashaaraa quba kiyyaatiin qollofee waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu ashaaraa quba kiyyaa irraan kaayaa jechuudha. Sana booda kallattii maan gara fuulduraa na oofaa fuula itti aanu hamma inni qabatee nu dhufutti ni eeggannaa jechuudha. Amma haala kanaan jechuudha fuulduratti na oofee fuula kana qabatee naaf dhufee jechuudha. Asirratti daawwattoota kiyya bal'inaan fakkeenyaaf asirratti kun dubbistanii adda baafatuu ni dandeessan. Two step verification maal akka ta'e jechuudha. Maal akka isin fayyadu hundaa'u akka keessatti tartiibaan jechuudha steppiin isiniif kaahee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Nama yeroo kiyya waliin deemuuf dubbisuu nan barbaachisu dubbiftanii adda baafatuu ni dandeessu. Ijoo qofan isin argisiisa. Add phone number bakka jettu tana ni argattu jechuudha. Irratti cuqaastu yeroo tokkoof gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya. Add phone number for two step verification jedhee haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Phone numberii kee two step verification irratti godhatuuf jechuudha akka add gootu si gaafata jechuudha. Kanaafu add gootan lakkoofsa keessan asirratti mallattoo qastii tana cuqaastanii alaabaa biyya keessa jirtanii ni filattu jechuudha. By the way asirratti waan tokko wanti isinitti immoo qabu jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen biyya namaa jirtan faanii sim kaardiin isin asirratti guutuu qabdanii sim kaardii keessan tahuu qaba kan dalagaa jiru kan koodiin irratti isiniif dhufu jechuudha. Basmaan yookaan waraqaa eeyyamaatiin kan bitame kan eeyyama qabu jechuudha. Eeyyamallee qabaatu baatu rakkoo hin qabu garuu isin irratti yoo cufame jechuuf hin jedhe waan biraatiif miti yoo cufamellee immoo itti jirratuu ni dandeessan. Irra guddaan namoonni biyya namaa jirtan osoo kan biyyaa itti guuttatanii baay'ee gaariidha jechuudha. Yeroo biyya galtanillee isin fayyada waan ta'eef jechuudha. Osoo san itti guuttatanii baay'ee gaariidha. Kan biyyaa fakkeenyaaf yeroo itti guuttanii koodii isin gaafatu namoonni biyyaa sun lakkoofsa san harkaa qabu sun jechuudha koodii yeroo sanitti isiniif kennuu danda'uu qaba jechuudha. Onlaayinii irra jiraatu qaba. Haala saniin kan biyyaa itti guuttatan ani ammaaf jechuudha kanuma biyya keessa jiruutiin filadha. Isinis kanuma biyya keessa jirtanii ni filattu jechuudha. Kunoo an amma koodii biyya keessa jiru filadheetiin jira jechuudha. Yeroo isin asitti alaabaa kana filattan koodiin biyya keessa jirtanii ufiinuu isinii baa jechuudha. Sana booda lakkoofsa keessan jechuudha isa sirrii itti guutuu jechuudha. Nama asirratti lakkoofsa kiyya ittiin guutaa jechuudha daawwattoota kiyya isinilleen haaluma kanaan jechuudha itti guutuu jechuudha. Sana booda jala kanatti neekistii ni jirti. Neekistii tana cuqaastaniituma gara fuulduraa deemtu an kunoo amma itti guutee xumureetiin jira jechuudha. Sana booda asirratti gadi buutanii maal gootan daawwattoota kiyya neekistii jettuuni jechuudha. Eega lakkoofsa keessan isa sirrii itti guuttanii neekistii gootuu jechuudha. Sana booda daawwattoota kiyya haala kanaan jechuudha verify akka goonu nu gaafata kunoo koodiin gubbaa kanarraa naa ergamtee jirti jechuudha. Lakkoofsa kiyya irratti koodiin naaf ergamtee jirti lakkoofsi asuma keessa waan jiruuf naa ergamee jira jechuudha. Kanaafuu asirratti maal gootan jechuudha bakka kanarratti bakka enter code jedhu kanarratti gadi cuqaastanii koodii bilbila keessarratti isiniif ergame san achirraa fudhattanii dhuftanii jechuudha. Verify this phone number lakkoofsa kanaan verify godhii nuun jedha jechuudha. Koodii siif erginee jira. Google send verification code 2 jedhee lakkoofsa keenya jalatti nuuf barreessaa jechuudha. Lakkoofsa kanarratti siif erginee jira dhaabbata Google irraa jechuudha. Kanaafuu maal gootanii anama koodii fudhadheetiin koopii godheetiin jira gubbarraa yeroo naa dhuftu waan ta'eef jala kanatti naa bahee jira jechuudha. Asumarratti cuqaasa. Sana booda haala kanaan verify bakki jettu kun amma isiniif ifee jira reefu dukkanaa'ee jira. Verify jettuuni jechuudha irratti cuqaastu. Suutuma jedhaa hordofaa barnoonni kun barnoota baay'ee isin barbaachisu. Sana booda haala kanaan isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya. Amma asirratti lakkoofsa keenya nuuf kaahee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Asirratti dan jettuuni jechuudha. Dan ni gootu jechuudha. Sana booda daawwattoota kiyyaa asitti isin deebisaa jechuudha. Lakkoofsi keenya amma already irratti nuuf galee jira jechuudha. Kunoo yeroo ol harkisnu jechuudha. Asirratti lakkoofsa nama itti guute ni argitu jechuudha. Asirratti naaf guutamee jira jechuudha. Amma asirratti mallattoo raajifannootu maali jettanii yoo na gaafattan jechuudha. Yeroo tokko email keessan isin seensisuuf adida jechuudha. Paaswordii keessan irra deddeebi yeroo yaaltanii dadhabdan osuma beektanu jechuudha. Yeroo san jechuudha maal isin godha dhumarratti jechuudha carraa isa dhuma kanaan akka isin seentan fa isin gaafata jechuudha. Yoo paaswordii fa kan dagatan
ta'e jechuudha dagatanii forget password illee isin seensisuu dide baskers and security cards ka jedhu kana cuqaastanii jechuudha kana isin gaafata san booda fakkeenyaaf kana jechuuni ashaaraa quba keessaniitiin qollofatuu ni dandeessu paatarni adda addaa itti godhatu piinii itti godhatu waan barbaadanii qollofatuu dandeessan yeroo san isin gaafata sanii san booda itti nattanii kallattiin isin seensisa jechuudha amma ani kana qollofuu waan hin barbaadiniif irran darbaa jechuudha jala kanatti illee backup codes ka jedhu kana backup code yoo qabaatan itti guutuu jechuudha kana itti kana fakkeenyaaf waan barnoonni narra isiniif qabadee dhufe kana miti kan isin argisiise kana yoo feetan dhiisaa isin rakkoo tokko hin qabu kun ittillee guutanii guutuu baatanii rakkoo tokko hin qabu garuu faayidaa ni qaba miidhaa tokkollee isinirraa hin geessisu yoo ittillee guutuu baatan amma fakkeenyaaf isa kana two step verification kanallee yoo irraa gubuu barbaadan kun asirratti turn off two step verification tajettu tana cuqaastaniituma irraa gubdanii jechuudha fakkeenyaaf yeroo isin asirratti cuqaastan haala kanaan isiniif dhufa irraa gubuu feetaa jedhee isin gaafata jechuudha turning of two step verification will remove nuun jedha jechuudha kanaafuu irraa gubuu yoo feetanillee irraa gubduu jechuudha asirratti turn off bakka jettu tana cuqaastanii irraa gubdan amma irraa gubuu waan hin barbaadiniif uf duuban deebi'aa jechuudha daawwattoota kee yeroon uf duuba deebi'u mee bakka reefun tana two step verification tiyya sun ofii jirti jechuudha amma haala kanaan jechuudha kunoo asirratti raa'itii naa godhee jira haala isin argitan kanaan osoo isin argitan amma asirratti reef ofii jira kunoo amma asirratti two step verification tiyya oonii taate jirti raa'itii bulee itti naaf godhee jira jechuudha amma lakkoofsi kun already asirratti naa galee jira amma boodan yoo ati bilbila tokkorraa bilbila haaraa irratti illee emaila kana dabarfatu barbaadde eeyyama si gaafata emaila kan keetirratti koodii siif erga lakkoofsa kana tuqxu malee hin abbaan fedhe hanga ati lakkoofsa san achi tuttuutti inuma seenuu hin danda'u jechuudha tasumallee yeroo namni kamiyyuu emaila kan kee argatee irratti yaale password illee argatee irratti yaale jechuudha inuma hin seenu bar nama biraa dhiisi atuu seenuu hin dandeessu siin jedhe bilbila haaraa irratti dabarfatu hin dandeessu siin jedhe waan biraa dhiisi maaliif hanga ati asirra eeyyama itti kennituutti jechuudha kanaafuu haala kanaan emaila keessan guutummaan guututti harkatti galfatuu ni dandeessan kana yoo sirreeffatu baatan two step verification kana yoo sirreeffatu baatan email keessa yoo badellee tasuma isiniif hin deebi'u tana hubadhaa jechuudha haa godhamnallee namni isin jala aanallee isiniif hin deebi'u jechuudha kanaafuu haala kanaan salphumatti email keessan harkatti galfatuu ni dandeessu jechuudha gaan daawwattoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadee dhufellee jalqabarraa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kana namoonni jalqabaa kaaftanii hanga ammatti barnoota keenya nu waliin hordofaa jirtan galanni keessan guddaadha maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii keessaa ba'u duwwaa osoo hin taane namoonni hanga ammaa chaanaala keenya maatii hin ta'in chaanaalli kun chaanaala barumsaati chaanaala Oromaan subscribe godhaati miseensa maatii keenyaa ta'a guyyaa guyyaan barnoonni nu asirratti gadhiifnuu fi isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo all notificationii tanarra kaa'uu hin dagatina akkasumallee barnoonni keenya yoo isin gammachiise please like tuquu hin dagatina akka hamilee qabaanne wantoota beeknu hundaa'u barnoota keenya isiniif qoonnuuf jechuudha like godhuu hin dagatinaan isiniin jedha viidiyoo kanallee akka namoota hunda bira gahu share waliif godhuu hin dagatina bakka isiniif hin galin sanduuqa komentii jalatti naaf barreessaa obboleeyyan hanga ammatti chaanaala keenya lammaffaa hin beekne hoomii chaanaala Oromaan jala seenati dhuma irratti gadi bu'aa chaanaala Oxygen Media Network jedhu kun chaanaala keenya jabaadhaa subscribe godhaa asirratti illee barnoota addaa akkasumallee shoo babbareedaa asirratti isiniif qopheessuuf deema waan ta'eef jechuudha subscribe godhaa galatooma namoonni subscribe gootan nama 7240 geessan jechuudha jabaadhaa subscribe godhaa hanga maatii 10,000 ga'uu isin eegaa jira jechuudha jabaadhaa subscribe godhaati chaanaala kanallee guddisaan isiniin jedha barnoonni har'aaf qabadde asumarratti kan xumuramu ta'a barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha